ijoo duulee keenya guyyaa har'aatiin erga goonni galee warra lolaaf ba'eef dhugaan kee karaatti hafee jechuun maatiin artistaa Haacaaluu Hundeessaa guyyaa har'aa ergaa dabarfateera. Guyyaa har'aa yaadannoo guyyaa dhaloota artistichaa ilaalchisuun maatiin fuula feesbuukii maqaa Haacaaluun barreeffame irratti ergaa gaddaa gootummaa fi gaaffii haqaa walitti makuun ibsa kennaniiru. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya itti aanuun oduu gaddisiisaa du'a moodel Qananii ji'oota 11 dura hunda keenya rifachiise hordofuun falmiin seeraa fi adeemsi jaarsummaa aadaa bal'inaan gaggeeffamaa tureera jedhame. Artistaan Andu'aalem Gosaa seeraan bilisa jedhamus dhimma kana aadaa fi safuu Oromootiin xumuruuf yaalii yeroo dheeraa gochaa ture. Maatiin moodel Qananii garuu araara kana didanii jedhame. Maatiin moodel Qananii araara kana dinnaan guyyaa kaleessaa abbootiin gadaa Andu'aalem Gosaa eebbaan gaggeessuun dhimmichas golabaniiru jedhame. Maatiin moodel Qananii maaf araara kana didan kan jedhu gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya xumuraatiin Itoophiyaan gaaffii ulaa galaanaa ishee beekamtii argachuuf irraa gara raawwiitti geessetti jechuun ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximootees dubbataniin gabaasa guutuu dhageessu. Alaamanni isaa nagaa daawwattoota biiftuu miidiyaa oduu guyyaa irraa qabanii dhufeen faana turan affeerraa keenya. Oduu keenya jalqabaatiin sagalee sabaa goota firaaf ba'ee firaaf wareegame jedhamuun kan beekamu artiist Haacaaluu Hundeessaa osoo jiraatee har'aa waggaa dhaloota isaa kabajata ture. Waggoota muraasa dura lubbuun isaa darbuun kan yaadatamu gootichi Oromoo yaadannoon isaa onnee uummata isaa keessaa hin banneef guyyaa har'aa fuula miidiyaa hawaasaa maqaa isaatiin banamee jiru irratti maatiin isaa barreeffama gabaabaa ergaa cimaa qabu tokko maxxansaniiru. Maxxansa kanaan erga goonni galee warra lolaaf ba'eef dhugaa karaatti hafuu isaa muufannoodhaan kan ibsan yoo ta'u maatiin isaa haqni artistichaa gaarraatti guutummaatti adda ba'ee bifa quubsaa ta'een argamuu dhabuu isaa akeekaniiru. Dhaamsi maatii Haacaaluu kun gootummaa isaa yaadachiisuu qofa osoo hin taane adeemsa haqaa waggoota 5 darban keessa jiruu fi maatii fi uummataa kan hin quubsine ta'uu isaa irra deddeebiin kan saaxiledha jedhame. Maatiin isaa baga dhalatte jedhanii goota isaanii yoo yaadatan uummannis fira dhabeera jedhee gadda isaa ibsachaa ooleera. Maatiin weellisaa artiist Haacaaluu Hundeessaa har'as dhugaan Haacaaluu akka ba'uu fi haqni isaa akka hin hafneef waamicha iyyannoo isaanii xumuraniiru. Deeggartoonni isaas kumaatamaan lakkaa'amanis baga dhalatte goonni hin du'u jechuun jaalala isaaf qaban ibsaa kan jiran yoo ta'u gaaffiin haqni Haacaaluu eessa jira jedhu har'as deebii guutuu akka barbaadu uummanni bal'inaan yaadachiisaa jira. Haacaaluu Hundeessaa sirboota isaa akka maalan jira jirraa fi waa'ee keenya jedhamuun seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Har'a guyyaa dhaloota isaa kanatti yaadannoo isaa wajjin gaaffii haqaa isaa irra deebi'amee ka'uun xiyyeeffannoo guddaa argateera jedhameera. Oduu keenya itti aanuun oduu gaddisiisaa du'a moodel Qananii Addunyaa ji'oota 11 dura hunda keenya rifachiise hordofuun falmiin seeraa fi adeemsi jaarsummaa aadaa bal'aan gaggeeffamaa tureera. Artistaan Andu'aalem Gosaa seeraan bilisa jedhamus dhimma kana aadaa fi safuu Oromootiin xumuruuf yaalii yeroo dheeraa gochaa tureera. Abbootiin gadaa har'a garuu eebbaan golabaniiru. Dhimmi du'a moodel Qananii Addunyaa erga dhaga'amee kaasee kaadhimaan ishee artiist Andu'aalem Gosaa akka shakkamaa tokkotti poolisii federaalaatiin ji'oota 6 hidhamee qorannoon irratti adeemsifamaa ture. Haa ta'u malee manni murtii olaanaa Itoophiyaa ragaa guutuu dhabuun artiist Andu'aalem Gosaa yakka ajjechaa kanarraa bilisa jechuun murteessuun isaanii yaadatama. Artiist Andu'aalem Gosaa gama seeraatiin bilisa ta'us akka ilma Oromoo fi aadaa safuu kabaju tokkotti maatii moodel Qananii wajjin araara buusuuf jaalala kaadhima isaaf qabu mul'isuuf gara jaarsummaa abbootii gadaatti iyyate. Haaluma kanaan abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa kabajamoo ta'an gidduu seentummaa kanaan dhimma kana irratti yeroo 8 ol deddeebi'anii maatii dubbisuun araarri akka bu'u yaalii gochaa turaniiru jedhame. Adeemsa kanaan artiist Andu'aalem Gosaa gama isaatiin gocha kana keessaa akka harka hin qabne kakuu raawwachuuf beellama xumuraa irratti walii galamee ture. Haa ta'u malee beellama dhumaa kana irratti maatiin moodel Qananii Addunyaa yeroo lamaaf argamuu akka hin dandeenye beeksisaniiru. Kana malees maatiin ishee miidiyaa hawaasaa irratti bu'uun jaarsummaan nuti teenye hin jiru jechuun yaada kennuun isaanii adeemsicha xumura irratti quubsaa akka hin taane godheera jedhame. Abbootiin gadaas dhimma jalqaban kana bifa kanaan xumuruun dirqama waan ta'eef beellama xumuraa irratti miidiyaa waamuun ibsa laataniiru. Artiist Andu'aalem Gosaa obsa inni dhimma kana irratti karaa nagaa fi aadaatiin xumuruuf waggaa tokkoof agarsiise dinqisiifachuun abbootiin gadaa eebban gaggeessanii dhimma kanas cufaniiru jedhame. Oduu keenya xumuraatiin Itoophiyaan gaaffii ulaa galaanaa ishee beekamtii argachuuf irraa gara raawwiitti geessetti jechuun ministeerri dhimma alaa Geediyoon Ximootees dubbataniiru.
Ibsa isaanii kan walakkaa baatii bitootessaa bara 2025 kennaniin ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximootiyoos PhD Itoophiyaan buufata doonii Asab argachuun dursa tarsiimoo biyyaalessaa olaanaa akka ta'e irra deebiin mirkaneessaniiru. Ibsi kun kan kenname sadaasa 13 2025 waltajjii marii imaammata alaa kan Ormi Riiviyuu fi Yuunivarsiitii Finfinnee waliin qopheessan irratti yoo ta'u, achitti seenaa fi haala yeroo ammaa wal dhabdee Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru irratti ibsa bal'aa kennaniiru. Akkasumas akkaataa Itoophiyaan rakkoo kana furuuf itti adeemaa jirtus ibsuun ni yaadatama. Tattaaffiin Itoophiyaan balbala galaanaa argachuuf taasisu gaaffii paartii siyaasaa tokko qofa osoo hin taane gaaffii dhalatati jechuun kan ibsan Dr. Geediyoon dhimmichi kaayyoo waliigalaa biyyaalessaa akka ta'e itti fufuu ibsuun lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa fi alaa akkasumas imbaasiiwwan Itoophiyaa deebii fi gaaffii ulaa galaanaa kana dhugoomsuuf hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Ministeerichi lammiileen Itoophiyaa karaa miidiyaa adda addaatiin qajeelfamni mootummaa irraa osoo hin kennamin fedhii ulaa galaanaatiif dhimmicha leellisuun galateeffachuun hirmaannaan uummataa faayidaa biyyaalessaaf murteessaa ta'uu ibsaniiru. Akkasumas hawaasni idil addunyaa gaaffii Itoophiyaa fi kan akka karoora tarsiimoo yeroo dheeraa keessatti hubatu gochuuf hojiin itti fufaa jira jedhaniiru.